Akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota chaanalii keenyaa bakka jirtan hundumaatti nagaan isinii baay'atee kan yoo nageessan bakka kanatti kan argame sagantaa kan isin beeksisuudhaafidha. Ani Yoosefin jedhama. Hara daawwannaa saayinsii muuziyeemiitti taasisnee barattoota kutaa tokkootti hanga afuritti argamanitti bifa naamusa qabuutiin gara mooraa isaa keessa seenaatti kan argamanii. Bifa naamusa qabu kanaatiin harka isaanii wal qabatanii hiriira isaaniitiin kan argamaa jiran barsiisonni keenyas to'annaa bareedaatiin kan isaan gara keessaatti ol seensisaatii argamanii baay'ee nutti tolee gammanneerra. Bakka kanatti kan isin argitan suurri kun erga gamoo seeneetii bakka filoorii isaa isa jalqabaa isa lafaarratti jechuudha. Barattoonni hundumtuu tasgabbiidhaan wanta isaaniif himamaa jiru kan isaan dhaggeeffataatii argaman jechuudha. Baay'ee bifa naamusa qabuutiin barnoota isaanii kan fudhataatii jiranii. Dhugumayyuu gamoo kana keessa wanti nuti arginu the road to the science jechuudha. Baay'ee kan namatti tolu bifa viidiyootiin daawwachiisonni dhaabbatanii kan agarsiisanii. Bakka kanatti kan arginu barattoota kutaa arfaffaati. Barattoonni kutaa arfaffaa kun naamusa isaaniitiin suura isaanii fudhataatii kan argaman jechuudha. Itti aansuutiin bakka kanatti kan arginu barattoota kutaa lammaffaati. Baay'ee itti toluutiin gammachuu isaanii agarsiifataa abboommamaatti kan isaan argaman. Bakka kanatti kan nuti arginu kun barattoota kutaa tokkoffaa barsiistuu maqaa isaan waamtu Miss Jiranus wajjiniitiin kan isaan bakka kanatti argamanii suura isaanii gammachuudhaatiin agarsiisaa kan fudhataatii jiran jechuudha. Akkuma waliigalaatti wanti nuti bakka kanatti arginu immoo barattoonni kutaa tokkootti hanga afuritti argaman kun gammachuu isaan barnoota isaanii har'a fudhataniitti wal qabatee argatan yerootti isaan agarsiisaa jiran jechuudha. Bakka kanatti itti gaafatamummaa guddaatiin barattoota mana barumsaa irratti fuudhanii daandii dheeraa tiraavel gochuutiin bakka kanatti argamanii daawwannaa akka isaan taasisan kan taasisanidha. Baay'ee isaan galateeffadha. Guddaa galatamummaa isinis waan baay'ee akka irraa barattan abdiin